Tiba ning kaisu barra gumasan nafitin jiran kadurati tin bidi amma na kan ninje barra kan jiru biraza ki raga ne kan kurra gadulla jaki siba kabra kun namza kan yamma namoota biraa jira ree Ustadha Sabraddiin na dura jira yoo naaf hayyaman Ustadha Sabraddiin hundi keessa yaasiin waa'ee yoo na hayyamtan takkaan dubbachuu fadha yoo hayyama keessan taate dhiifama. Thank you galatoo hayyee abdii bilisummaa ol naana qe'ee dabbaal waan hin gaafadhu jira waa lama okay abdii bilisummaa kabaja ustaadillah jaabiriif illi darbii ol deebi ayya askara jira qoonni galcha waa lama irraanfadha namni dhageeffachaa jiru. Ayya abdii bilisummaa illi darbii gandaan nadduulanii waan jiru namni injiru wanni kana jamu mutiin akkana saksii dhaquu abdii bilisummaa laal abdii bilisummaa nama tokko malee gandaa miti. Akka osoo sheekaa roobeelleen jee nama tokko malee gandaa miti. So namni bakka takka osoo nama 10 fi 5 ta'anii gandi guutuun maqaan tuqamuu qabu guruppii takkaan irra duule ta walii galte jechuu qaba malee ganda bakka jiru san nuti hin fudhannu. Guruppiin ammoo yoo irratti duulte san walii galanii irra duuluu danda'an. Guruppiin namni 10 namni 20 namni 100 ganda bakka hin bu'u. Ganda jechuun nama 10,000 meeqa sii galee tana naa hubadhaa. Talamadaa wanni inni dubbisuu fadhe abdii bilisummaati. Abdii Haydar abdii bilisummaa as jala yoo jiraate ol naaf haa seenu. Jira qoy naatti ergan. Obsaallee boodarratti waan hin gaafadhuun qaba. Okay Haydar sitti ergamu jira gastii qabadhu. Tiibaan haa seenu yaa. Ayyo ustaas. Haydar keenya yoo jiraatte qoottu. Beektaa wanni hundi zaahiratti tolti. Haydar dhufee jira. Okay gaafadha ustaas. Nam takka illee muutiin qabatinaa ustaazaa fi soqon fooliin isaa haa gaafadha. Haydar assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Baga nagaan dhufte habiibii kiyya. Wanni reefu obsaan haasa'uu ture. Wanni reefu obsaan haasa'uu ture waa uumatee dabreemi. Amma na dhukkubu jira akka malee bakka hin dhageessini. Hospitaala ciisuutti hin jira. Itti fuuf. Amma moo? Akka malee na dhabee lafatti ganna dhiitee mukatti na buusee na dhukkubu jira ilaa amma beeta hin fayyine. Dhiifama itti fuuf kabajumatti timsiine. Thank you. Wallolaa mata sadi dura amma sa dhukkubu jira Haydar. Akka malee na jabaatee gandummaadhaan natti duudaa ka'e. Tole ayyee. Gaa san wanni dha ayyee abshir. Yoo qosaa jiraatte serious haasawina Haydar kiyya tole. Ma dubbii hundi qosaa ta'e Hamzaa keenya kam ta'a bara akka godhuun dhabee bara nama kabaja keetti kun seenee. Serious hin si hojii haasawudha wanni jee habiibii abshir. Itti deebina ta qosaa. Tole. Barruu ammaati inni isaan na barreesse je'ee asirra kaayee kana Haydar. Atiitutti barreesse moo atitti hin barreessine taqawwee tagartee shugguxiitti ergite tana. Laal Hamzaa kiyya amma wanni takkaate dogongoruun qabne maali beeyta? Yes. Mee obboleessi ati nama guddaadha. Mee mucaan kun asitti tumee lafaan dhahee mukatti buusee itti tufe amma as biratti miidhamaan Haydar abdii bilisummaati moo uummata kiyya kaamata ijaagurra qabnu kun as biratti miidhamaatu Haydar immoo miidhaatu Haydar ka tumame ka itti tufame ka hoggulama gidaaraan dhahee lafatti rukutan. Agarree. Beekee badhile jechuun ila amma Hamzaa naa galuuti beeytaan amma dhageeffadhile hin kijibu. Mee amma ilma namaatti qoosuu natti fakkaate amma ka tumame anaa naa gaafadhaadhaaf yoo dandeessa maa mucaa kana akkana tumtee maaliif lafatti riidee maaliif itti tufte jedhaati naa gaafadhaa malee ana maal na gaafattan miidhamaan na abara himataan ana. Lakki wanni adda baafachuuf yoo maqa balleessiidhaan yoo nagartee barruun tun atii shugguxii qabatee isatti ergee maal jiru kun yoo maqa balleessii ta'e maqaa keessa sirreessuuf Haydar dhiifamaa hojii. Hayyee mee Hamzaa kiyya mee nama duuba ishi siifi namaa eegan gaafatte. Nin fita Haydar
Aya. Na fixachiise. Namni shugguxii kaasee Hamzatti ergee doorsisa godhe kun si himu nama biraati. Laal Hamzaa kiyya siifin himaa wanni jiru ani waan kana waa inni jedhu kanallee anaaf abjuudha natti dhugaa dubbachuudhaaf hogguu takka beektaa wanni sobni tokko illee babbareechanii yoo tolchani ati nama teknooloojiitii nama waan miidiyaa beeku hundi keessanii beeytanii har'aan isin sobuudhaaf sobni maal akka fakkaatu dhugaan maal akka fakkaatu xiqqoo maragaatti barbaaddan malee dubbiinuu ni fakkaatti. Ana mucaa kana hariiroo tokko illee hin qabu yaa jarana. Mee namni tokko suuraa hojii kaate viidiyoo hojii waraabde akka hiriyyaatti amma obsaan illee miskiin rabbi isaa haadhiisu hiriyyaadha naan jedhe. Osoo ana hiriyyaadha naan jedheeti haga fedhe natti illee afaradu xiqqishullee ta'u gaafa dur tokko ammata meeqa dura obsaadhaan wali dubbisna. Osoo hariiroo qabaannee waliin dalaga qabaannee annama akkasiitis miti. Wanti isa ajjeesuuf illee hin jiru ansi ajjeesa hatta an barnuma jedhame malee bar atillee arguu jirta Hamzaa waan sane jechummaan afaan keessaallee si ajjeesaallee hin jirtu takka barreeffama keessaallee si ajjeesaallee hin jirtu. Sanin baanu Haydar sanin baanu. Shugguxii kaasee namni itti erge si barruu sanan dubbiseen jira laaleen jira. Yaa obboleessa kiyya ani yoo ajjeesuu barbaade bare tokkoffaa gwaantee akka godhadhee akka ashaaraan kiyya mul'annetti lammaffaa maaksii kaawwadhee dhokadheetiin godha malee mee akkamiin namni shugguxii qabatee suuraa ka'ee namatti hanguma kana gowwaadhaan nama waa takka hin beekne nama ajjeesuu deemu akkanatti itti ergame atummaan hogguu takka kanarraa deebisee kaasumtiyyuu. Naa gala lakki namni footoo sanitti erge atii miti Haydar. Lakki boo ani eessatti isa beekee maaf itti ergadha yaa obboleessa keemee osoo wal agarre osoo wal beekne sirriidhaa bara. Ani itti ergine. Yoonii fi waan tana ija ummataa duratti AI itti naqee verify godhee wanni tun shooppii miti zaahira jette kam goota. Ani akka godhuyyuu hin qabu. Lakki Haydar. Akka tokkos hin godhan. Laal eegi kaameeraa baneetiin nama 3,000 nu laalu jira. Wanni tun shooppiidha moo shooppii miti je'ee wanni shooppii taatee fi amma Hamzaa yoo as jiraate ol ba'a yoonii fi shooppii haa godhu taate miiseenjarri isaa ni jira miiseenjara isaa san keessa seenee waan tana yoo kan agarsiisu taate or wanna kana yooniifin AI itti naqee gaafadhee wanni kun dhugamoo kijiba je'eeni rizaaltiin kijiba taate or dhugaa taate maal Hoggusanii. An dubbadhume yeroo takka carraan argame. Hoggusa waan godhu ragaalee san qabatee dhugaa ta'uu qaamni mootummaatis soba ta'uu addaan baasuu danda'a. Qabatee kallattumaan gara seeraa dhihaatee karaltii seeraatiin nagaafatee ana mootummaan adabbii namni tokko karaa sooshaal miidiyaatiin dhufee nama doorsisuudhaa qabu tokko narratti murteessu san seerarraa hin fudhadha malee waan amma ani dhugaa ta'uu fi soba ta'uu ragaa walitti qabaati mootummaadhaaf dhiheessa mootummaa jira biyya kana keessa jiru kana keessa saniifuu ragaa mootummaadhaaf dhiyaatee. Uummanni laalamma maquma keetiifuu jechuuf adeete darqiyya uummanni nu laala. Uummanni beeka Hamzaa kiyya uummanni beeka dhiisi. Maal beeka uummanni maal beeka. Uummanni beeka waa hundaa beeka. Maal footoo isin walitti ergitan ni beeka uummanni. Ansin jedhee bara ragaa qabatama qabdaa ragaa qabatamaa artificial intelligence dhaan laaleetiin dhugaa ta'uu fi soba ta'uu yoo soba ta'e ani soba sinchaa jiran fudhadhuu lakkii artificial intelligence dhaan addaan baafadhee artificial intelligencein naaf mirkaneessee ragaa mirkaneessa walitti qabaatii biyya seera jiru keessa jirra waan ta'eef seera dhiheessee seerri bakka an jiru mana an jiru lakkoofsa mana lakkoofsa kiyya tokko na beeka waan ta'eef nagaafachuu danda'an yaa obboleessa kiyya gaarii kanu. Rakkoon qabu darkiyya barane khayraa fi seeraan baanu maqaa online irratti na bade Hamzaan ni kijibata jette san. Lakki an dalaga duuba waan ta'eef kana duukaan bu'u dhimmi waan kanaa ati dhimmi ka'umsi waan kanaa dhimma Haydar Abdii bilisummaatiif dhimma ani Hamzaa wal'abuuti moo dhimma amantaa ture ka'umsi waan kanaa maali? Amantamarraa haasawuutti jiru bara. Waan dhimma dhuunfaatti dhimma kana keessa maaltu naqaa suma akka inni jedhullee kasa'u taate. Haydar
wala amantiirraa haasa'utti hin jiruan footoo shugguxii qabdu tan ergamterraa hin haasa'u jira. beekee bara Hamza kiyya ansiifin obboleessa kiyya san dhimma addaati waan ta'eef san dhimma addaa sanii kallattii seeraatiin na haa gaafatu rakkoon qabu lakki yoo ta'e immoo manguddoon lafarratti na haa gaafattu malee ani kabaja ustaazii gidduutti oguuta akka adeemsa yoo amma ustaaz Hamzaan fuula uummata kuma afurii kana duratti barruu san teekinooloojiidhaan dabaalee akkasii ta'e feekii akka hin ta'in footooshooppii akka hin ta'in oriijinaal noormaalii sirraan ka Hamzatti ergame ta'uu isaa yoo mirkanaa'e ati ni waa akkattamoo ni fudhattu. Maaliin fudhadhee dabbaala kiyya bara ani sin jedhee bare dhugaatii mirkaneeffannaan ragaa qabatamaa seeraaf haa dhiheessu poolisiidhaaf rakkoon tokko hin jiru. Hayyee. Ustaaz akkas taanaan Ustaz akkas taanaan nu yaala osuma ijaaratu laa yaasin dhisi. Waa takka illee gaafatanii dhiisamuu maddi ibna. Ustaaz inni fedhus fedhuu baatus ummatumaafuu haa ibsu nu godhe dandeenyaanati. Gaafi takkaan gaafa. Eider fakkeenyaaf waan kana seeraan ana gaafatanii. Isaan hojii asuu jiranii dhisi naaf sin jee. Jechuma tokkoon gaafachu fedha dhiifama. Waan takka illee on gaafatanii dhisi. Obsa. Ustaaz irra quufii dhisi waliin haasa'u. Ayyee ustaad. Gaafinsi gaafadhu tartiibaan naa deebifte tole. Ayyee. Reef osoo haasawituu doorsisa badaa godhamee jette. Ustaaz Hamza osoo haasawatti hin seenaanii bu'uu fi qaraatii hin qaba. Yaada gabaabaa tokko deeqaa takka sun ga'inni dabarfadhee bu'u. Dabarfadhu abeebee kiyyaaf shir. Dhiifama. Okay, dabbal dhiifama inshaallah. Ani Abu Sabraddiin deetiin dubbadha giseen dubbadhu. Hayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kabajamtoota obboleeyyan kiyya cufa keessanuu ergaan akka Abu Sabraddiinitti hunda keessaniifuu dabarsuu barbaadu amantiin hundi keenyaa hoo ambaasaadara amantiidhaa ta'uun dirqama nama islaamaati nama laa ilaaha illallaa jeeti. Waan amantii jechuun waan sensitiivii ta'e waan beekuuf namuutuu gartee ajandaa amantii kana bakka tuttuqee sensitiivii kana gartee hawaasan jeequun dogongora guddaadha. Waan kanarraa hundi namaatu if qusachuu danda'uudha qaba. Yeroo nuti gartee waan nuti haasofnuuf waan nuti dubbannuuf qofa osoo hin taane beekaa fi hayyuun caalimni beekaan namaa hedduu nu dhaggeeffatan nu hubata jechuudha. Malee nu dhaggeeffatan. So dhimma amantii kana yoo dandeessan ajandaan godhinaa takka kana lammaffaa haqa bira dhaabbadhaa gartee waan obboleessa kee taateef yookaan waan biyyattii taateef waan argee taateef yookaan waan gartee arsi taateef osoo hin taane haqa rabbii qofa cinaa dhaabbadhaa. Yeroo hundaa'u jechuudha. So numa qofa numa afaan Oromoo dubbatu kana gisee hedduu ajandaa xiqqaa fi guddaa finnee hawaasa illee jeenee walillee gajjeeqaa jirra waan ta'eef yoo dandeessan dhimma akkanaa kana gabaabsuudhaaf yaala irraa fi qusachuudhaaf yaala qodiidhaan sabboonummaatti galatooma dogongora yoo mudadhee ammoo nisbiyaaf sheexana irraa Hayyaa ta'a dogongora qabdanii waan bireeta kaaftanii ustaaz obsaa hojjetti fufaayee. Ustaaz Hamzaan jirtaa fi obsaa waan gaafachuu barbaadde gaafadhuun. Reefuu doorsisa badaa gaggeeffame asirratti dubbachuun fadhu jette. Doorsisni gaggeeffame sanii yoo obboleeyyan keenya lamaan jidduutti ta'ee kan amata sadii dura ta'u yoo kan ta'u ta'ee maal akka ta'e uummata durattiin si gaafachuuf fadha osoo takkan dho'isine osoo eebalurraa sin keenye kaaniifis hin dubbanne. Maali doorsisni ta'e sababni inni irratti sababa amantiiti moo sababa wal dhabbii jaraan lamaan jidduu jiruuti moo gandummaa akka jaamutti. Laal ustaad kaamma barreeffama itti barreessee qabu itti erga kanaatu waggaa bara 2023 malee ka gaafa na bira jira wallolan kan irraa ofu dubbadde san waggaa tokkoo fi ji'a jaha waan akkasiiti. Jiddumaan gara qaxar deemu. Akkas. Hamza gaafii kee maan gaafanne buu deema barnaatti si kabajatiin dhufe. Haydar. Ooyee. Habibi nuut godhadhu haasa'u jirra. Obsaa wajjin haasa'u jira. Beekee bar gaafii tiyya na gaafadhuti nin jarjara wallaahi haajaran malee bara ani bara ani abba ajandaaf akka namni deemu nin beeka maaliif beekta anamma yoo firii deemtee malee
mee Allahu alam namni fooloora ana caalu isin jiru mana keessa isaa janda barbaade irraa cafaruun ni danda'a rakkoon qabu garuu Haydar amma waan na gaafattu gaafii reefii na gaafadhu amzaa kiyya bareedaa kiyya yalla ana sii gaafata waan takka abshirnaaji obseati obsaa ittichi deemna hayyee haasawaa kee keessatti keette gaafa inni footoo tanatti erguutu amma sadii dura malee doorsisa biraatii jira itti footoo tana Haydariitu itti erge. Haydariitu itti ergee akkaataa itti erge waliin sitti himuu danda'a. Innillee ni jira yoo miti jee kakachuu danda'a. Ani ija kiyyaanin isin amma iskiriinshuutuu gartaniimi ija kiyyaanin argee na bira taa'ee itti barreessaa ture. Ta footoo tanaa tawaanni roofu atiin jirtuun isaa dubbadheetiin jira ta waggaa tokkoo fi ji'a wayii kana dubbadheetiin ture. Ta amma itti ergamte ta footoo fi qawween itti ergamte tun maal ture ka'umsiisi inni kaan waa'ee amantiiti. Kai gaafa nan jiru. Ati maaliif sheekota irraa gadi hin teenye amantii tararraa maa gadi hin teenye bifa qoosaatiin Haydar kun Hamzaa qabee bifa qoosaatiin hoteela tokko keessatti eegale dubbadheetiin jira. Sana irra deebi'uu waan barbaachisu natti hin fakkaatu. irra deebi rakkoo Yaa akkas. Haydar kutaa gagaadifama. Bakkuma suuraan irratti deemu gaafuma sheekaa irraa san dubbattee jirta dhugaadha. Hayyee. Ani wallaahi rabbiin na harka quraanaan itti qabadha. Haydar irra cubbuu takka hin kaa'u. Hamzaa irras cubbuu takka hin kaa'u. Taqawwee itti ergetu maal ture? Haydar kanaatu Hamzaa irraa qarshii kumsa diliqeeffate. Isini galee? Haydar gaa yeroo takka mootii walii gara. Dhageeffadhu. Nama gurguddaadha. Kan dhufu kunis nama. Kabajnu jira. Waan inni jechuun jiru kana eega istooriin tu waan takka namni gisee si duuba godhu gisee yaa'ii deemtu namni hiriyaa kun sitti himanii beektanii misin. Hamzaa dhufee naa hime istoorii kana barreeffama kana agarsiisa qawwee inni ta'e erga kana hunda agarsiisa iskiriinshuut gaadheetiin qabadhee isa kana hidha darbaa aboo hidhatti hin darbini nama saahibaatisini jee keerraa gorsallee ana Hamzaan dhufee ragaa ba'uu danda'a. Maaltu ture eega gartee wanni tun taatee qawwee tana hunda itti ergee suuraa kana hunda itti ergee Hamzaan na bira taa'ee aboo kottarra waa hin si agarsiisa hayyee maali bar namaa walitti buuneeti namni akkana akkanatti wooma kiyya gaafachuu jecha qawwee akkana natti ergee hayyee akkamitti fuudhee isin amma bifa viidiyoo waan inni agartaniimi ija kiyya kana jechuudha. Ija kiyya kananiin qiyaamaati qabriiti yaan itti dhafa. Isin galee hayyee maali Haydariitu kumsa dinarraa liqeeffatee aboo kuma sadii kana naa deebise jennaan kana ni gaafattaa jee jidduun arrabaan nakkutee achiin arrabaananillee jechatti deddeeffadhee achi booda annama beeytu jeete qawwee isaa qabu natti ergee bikkumati jirtu qofa naa himi dhufeetin achitti shuut si godhe naan jee. Gaafii qaxxaamuraa asirratti dhiifama Hamzaa kiyya dubbiin Haa dubbadhu gaa haa dubbadhu ni dubbatta waan dongora sirra irra kaa'e. jirta obsa banaatin Wanni irra deebi'ee tokko jiru kun kabiraa. Dhaggeeffadhu bilisa kiyya ni gaa kalaas inaf hinga gaafii qaxxaamuraa Hamza Sheikh Jabir Wanni kun ni jira isin waan jidduu jiraame Gaafii ni gaa qaxxaamuraa. takuulilleen isin Hamza please Hamza isin Obsa. jidduu Ana gaafata. namni waa akka inni sirrii namni qabeenya qabu namarra Ejiraan dhaggeeffadhaa biyya rakkoon qabuti. Kooya jira keenya. Anamma kanaa fi an ilaali an dubbiin bakka irraa kaate waan beekuuf. Ustaaz Haydar ka obsaa gaafatu yemtee fete. Naaf obsaa waliin fixata. Okay, Haydar kiyya obsi haa uummataa fi saayiftuu isheen irraa fitatu. Nagaan na bulaa kaashi galatooma ol fadha uraa bulaa dibina. Yoo deemuu barbaadde deemu garuu dhimma rutinii haasofna yoo hojii haasofneetti immoo akka dhiiraatti taa'ii sagantaa eeggannee hojii haasofna ga'a asii ol wanni isa qabanyuuf hin jirtu waan ta'eef ati maleekaa miti. Deemuu obsaati uummanni keenya dhugaa baruu itti fufi itti fufi uummanni dhugaa baruu. akkas yaa dabbaal rabbi dhugaa tana si agarsiisu oofa itti fufi obsa Maleekaan hin jirtu gaa Haydar asii ala itti fufi. akkasitti hattuu kana Hamzaan kun beeku lollu kun lama lollu kun. Kagaafa qawwee kana gana wal araaramanii karoofaan kaase hoteela keessatti lammadaa beeku lollisan. Ayya. Eenyuun maallaqa irraa qabee jettee bakka sana danuu baasi. Eega laal eega wanni ta'e Hamzaan kun natti hin dhufe. Ayya. Aboo waan tokkoon na mudatee nama akkana akkanaatu barra akkanatti namaan na doorsisee qawwee natti ergee naan jedhe. Hayyee eenyu akkana akkanatti Haydar abdii bilisummaa qarshii kumsa diinarraa liqeeffatee. Maallaqa kiyya kana naa deebisiin je'anii maallaqa kiyya naa deebisi jennaan achiin bikkumati jirtu qofa naa himi dubbii walitti deddeeffatan. Dubbii walitti deddeeffannaan barreeffama sanaan guututti hin gad dubbise dubbii walitti deddeeffannaan bikkumati jirtu qofa naa himi naan jee anaas sii dhufa Hamzaan ati dhiisi lookeeshina naa ergi jeen Hamzaan. Naas sii dhufa bikkaatti jirtutti. Lookeeshina naa ergi jennaan Hamzaan kun fuudhee lookeeshina bakka lookeeshina qawwee fi suuraa tanatti ergi. Hamzaan ogguusan dafee irraa kaafate jechuudha. Iskiriinshuut irraa godhate. Achi booda walitti araaraman. Haydarii fi
Hamzaan jechuudha. Heydar maallaqa isaa kanaas deebisee fi dhiifama wal gaafatanii walitti araaraman. 2023 kun walitti araaramanii eegana 2025 keessa taniin roofu isinitti hime san Heydar kun Sheekh Jamaal Aliyyi akka haariyaatti kaasuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu. San seenaan roofu isinitti hime san taatee jechuudha. Tanuma. Dhufee amormu obsaa kijiban irra keessa jiyaas jiraami dhufee ani isa bira dhaqeetiin itti hima waan kana. Tole. Haqa kun dhugaa jiru waan ta'eef. Ayyee. Kallattiidhaan amma karaa gartee AI'tichi dabarra uummata guutuudhaaf baneetitiin AI maal akka isiin jettu silaa afaan obsaatis dhageenye hamzuma sanuu mataa isaa finnee. Ustaaz akkas nu godhi fuula uummataa kana duratti. Afaan obsaarraas dhageenye hamzuma sanuu finnee asirratti dura qabnee waan sana ol baasii yoo jiraattee nu garsiisi jechuu ni dandeenya jechuudha. Tole. Akkas ustaaz xiyyammoo afaan makeetirratti nama kan hundatti waan takkeen barbaada. Jalqabarraa kaastanii akkuma hordofaa turtan dhugaa hojii dhaabbanne gannet haqaa hojii dhaabbanne gannet badhaasaa kijibaa goone yaasin gastira darbine ustaaz Maammoo Biyaan Guddaa gastira darbine Khadiiri wajjin waliin buunee kophaatii qofa dhaabbachaa ture. Kabajaa Heydar bilisummaatiifin nama isa dura gastii keessa jiru inni irraa buusi gannaan irraa buusee isa qofa wajjin haasa'e. Kalammaffaa nama nan barbaade malee gastiin galtiin ka jedhu namni inni barbaadu qofti gastii galche. Akka gandummaan jenne akka miirritti hin dhagamne jeen kan hunda godheera. Kasadaffaa kasilaa namni baay'een komii fi gaafii irraa qabu gaafa kun dandeessan jeen dura dhaabbadhee isaan deem jeen isa gaggeesse. Kasadaffaa modeetara mana kiyyaa kanneetiifiin modeetara mana kiyyaatiin as jira. Akkuma isin hundi dhagaa turtan bifa qoosaatiin kabaja dhabuudhaan tuffiidhaan maal fiddaniidhaan kamuudii qabatee nam 4,000 gubbatti zigaalee as gubbaa bu'ee Heydar mataa isaati. Kanaa ol isa waaqessinu jechuudha. Eenyuun wal qixaa akka namaatti taasisuu danda'a. Waan an godhe waan naan jaame hundi keessan argaa turtan. Gandummaa fi maaliin akka keessan galleef akka namni ilaalcha biraan hubanne kajoofin dila kan hunda qabsaa'ee jala kan hunda wajjin wallabe. Abbaan asii ala akka biraatti yaaddan anaatu asitti isin kaa'ee amma immoo kallattiin dhugaa dhageeffanne teeknooloojiidhaan dabaalle. Just like abbaan barbaadde samii seenaa si booda. Osoo zaatti fufaa. Dabbal is politics. Okay. Tole. Kaameraan bana kallattiidhaan viidiyoo isiniin agarsiisa. Ustaaz eeguu jirraa qoyaa wanta godhuudhaaf. Teeknooloojii seenu deemin amma. Yaa. Ustaaz kaameraan usaa qaayoo dandeessan. Qoyaa dhufaa jira. Dabbal jiddumatti mee nama biraa yaamame koomantii jedhatti manguddoon guututti ganda tokko jiru jirani. Ilu eenyu galcha jarre ni galcha abbuu barbaadee waa dhufu. Eenyu jira nama biraan agarra. Kuno ilutti ergu jirani ilu matti jirana. Akka Ay koomenti dhiisaa isin koomenti dhiisaa akkuma itti fufa. Sokka itti fuftuuf dhis. Eewa maaliif jennaan abbaan silaa abbaan dhugaatu dheefee kute akkana qabamte akkanuma. Ustaaz kiyya waa'ee dullaa sun nu barbaachisu na fakkaata yoo dandeesse dhis naas hin jee. Uno. Kuni maali? Qoyo kophaan si guddisa ustaaz qoyo kophaan si guddisa akka namni hin darbutti yeroo ta'u. Ni mul'ata dhiisitti fi rakkin akkasumas nuti. Akka tirra wayyu akka tirra wayyu. Akkana ayyee akkanattis rakkoon qaba. As keessa nayneetiti wanni tun kijibamoo dhugaadha nuuf himtii jechuudha. Aadde aayiteenya. Ammoo beekee abbichuma waan kana godheehu yaamnee fiduus ni dandeenya. Okay. Gartaniitu maali? Tuni maali jara keen? Yaa suuraa isaati fi barreeffama isaa wal ergaa turanii itti fufu. Isaati. Yes. Itti neene. Okay. Restuudhe. Ustaaz Hamza xiqqisoo jalaachi fageesse. Xiqqoo jabalarraa nu hubatu kanatti. As. Zoomii ta'e malbaanaa. Tole. Dhaab. Okay.
maal nu garsiifte asirratti? Ashangullitti takka agarree? Ashaangulittiin diimtu moo giriini? Magariisa. Green. Magariisa. Yes. Fuulli immoo diimaa. Yaa. Yaa. Akkana jechuun wanni tokko akka kijiba hin qabne asirra yoo dhufe kijiba jechuun nu garsiisa sii galee. Ahaa. So namni guddaan jechuu namni guddaan nama 3,000 duratti nama 4 duratti ani waan kanan goone je'ee kijibuun xiqqisoo sheem ammoo dubbiin Harargee fi Arsii osoo hin ta'in Hamzaa fi Haydar Abdii Bilisummaati achi dhaabbatti. Okay, Ustaaz Oguta asirratti gaa. Obsaan Haydar Abdii Bilisummaa dhagee. Ayye. Hamzaa Ibraahimis ni finna footootti banna. Haydar Abdii Bilisummaa kijibaadha. Uummata 4,000 duratti kijibe. Uummata Arsiitii wajji walitti hidhuu hin dandeenyu. Uummanni Arsii goota qulqulluudha. Walittiin hidhamu. Haydar Abdii Bilisummaa kijibaa tultullaadha. Tana namni hunda hubadha. Sii galee? Qawwee namatti ergee namni yoo harkaan wal tume walirraa ofirraa wal dhorkuudha. Sii galee?